gurrummaa namaa deebisu san namni hin beekne illee keessaan nu dubbisa mana hakimaa tokko jira. Hin beekoni? Timiti kan moobaayilii waa ta'e engad. Pus. Jaartii takkaa fi gooliin takka nama siiftu yaani. Waada geettee. Jaartii tokkoof gooliin tokko nama siifte. Nu ganaa tokko iyyuu goolii tokko iyyuu hin galchine ammallee. Ashama kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Oromoo Show har'a keessumaa tokko stuudiyoo keenyatti argamee jira. Kan durallee viidiyoo baay'ee ol ka'aa ta'e viiyuu meeqa ture? 40 wayii kan laalame. Gara 40 wayii wajjin dalagnee naan jechaadha. Viiyuu sana irra deebiin barbaadeetan isinii galee. Nayyeellaasistanu yaa'u har'as viidiyoo babbareedaa isinii qabadhee dhufeetan jira. Isaa waliin immoo viidiyoo babbareedaa bohaarsaa isinii qabannee dhufnee jira. Warreen mugaree chaanal kana haarawaa taatan lafatti subscribe godhaatii maal chaanal kana ta'an isiniin jedha. Viidiyoo kana laayikiin inni nuti ilmaame deemna. Meemee laayikii meeqa? Viidiyoon samoona kana baay'ee ilaalama waan hin jirreefi meeyaa gara laayikii 2000 waan argee wayii. Okay. Nayyeellaasiftanu keessumaa nayyeellaasitanii. Gara laayikii 2000 jedhee jira. Takka 2000 arginee hin beeknu laaga. Isinii galee chaanala kana keessatti. Hin argama sirriitti argama. Nayyeellaasitanu laa. Viidiyoo kana share godhaa. Maaliif gara viidiyoo? Shayxaanni gaafa muudii sitti qabatu. Dhalaasi bira hin jirre si jaalachiisa. Yaa'u. Shayxaanni gaafa muudii sitti qabatu. Sirriidha keessattuu shayxaanni habashaa. Makiinaan kun gommaa isaa kana malee socho'uu hin danda'u. Shakkii qaba kun socho'uu hin danda'u. Akkuma san shamarran zabana kanaa sattaroo rifeensaa malee manaa ba'uu hin dandeetta. Manaan baa kan jettu ni koomantii jala barreessa. Dhalaan zabana ammaa qagurumaa ijaa rifeensaa malee manaa ba'uu hin dandeetta. Cimaadha inni kun cimaadha. Yeroo kana dubartoonni rifeensa dabalatan malee manaa ba'uu hin danda'an jira amma. Baay'ee sodaatu. Garuu akka keenyaatti amma ijoolleen dhiiraa amma dhalaarraa amma maal ilaalu? Mataa qofa? Rifeensa qofa hin ilaalu. Maal ilaalu? Rifeensi qofa hin ilaalamu. Baay'eetu ilaalama. Yeroo kana immoo. Ati fakkeenyaaf akka dhiira tokkotti ta'iitii fakkeenyaaf dhalaarraa maal ilaalta? Dhalaa tokkorraa. Jalqaba yeroo ilaalu fuuldura ishee ilaala. Fuula ishee yoo bareedee ka'e dabbaa. Ankanuma nafaan keerraa barbaade argadheera. Dubartiin bultiif taatu mataan dhaattu. Dubartiin bultiif taatu qeensa irratti qeensa dabaltee dhaabbattu. Dubartiin bultiif taatu chaappistikiin dibattu. Dubartiin bultiif taatu dhiiraan eessa dhaqxee eessaa deebita jettee halkanii guyyaan gaafattu. Dubartiin bultiif taatu iddoo akkasii nageessitee na bashannansiisettee dhiiran rakkistu. Walumaa galatti dubartiin bultiif taatu qarshii dhiiran gaafattu. Mees nakkamitti yaaddu waan kana. Anuu yoon arga ishee akkasiin dhiisu eessa argama obboleessa koo? Kun dubartii maaliif jiree haadha malee? Ilaa argitanii dhiirri dubartii akkana barbaada laa. Dubartoonni keenyas dhiira haasaan godhina. Sirriidha maal godhan argatan malee. Jechuun maqaa dubartoonni keenya dhiira rakkisinaati. Dhiiraaf rifeensa dabalachuu fi maallaqa naa kennii qeensa ofirra an durba kanaan barbaadu. An akka kooti keessoodhuma kaasee an durba kana noormaalii durba akkasiin bareeddu. Ijoolleen durbaa kabajasii of eegnaan jedha. Yoo bareedina fuulaayyuu hin qabaanne bareedduudha jedhan. Sirriidha dhugaadhaan. Isinirraa wanti eegamu kabaja keessan qofa. Kabaja dhabnaan immaa cumaan. Advaayisii. Saakoo maana salphista safara keessatti ollaatti maana salphista maalan si godhe maalan. Haay Maako. Beyesus. Maal taate? Narifatisti. Ayyeshi iddoon kun nama qaba? Hin qabu. Ayyeshi thank you galatoomii. Gaafii tokko si gaafachuun barbaade. Maazarii keef dawwaltee yookaan immoo armee keef dawwaltee armee kunan ulfaa'ee maal gochuun qaba jettee armee keetiif dawwalta waan ishee siin jettu immoo ani ilaallaan. Silkii. Atumanni viidiyoo kana fixin duudhaan dubbachuun barbaada. Biraankii akkasii warri hojjettanu jechuun armee ofiitiin yaadaa kaa isin naasistanii maal argattu yoo dhukkuba qabaatte iyyuu kanuma itti kaasuu dandeessan jechaadha. Atuutti yaaddanii itti bilbiluu keessaniin dura
naasisuudhumti waan bicuumiti isinii galee haadha keessan. Kana atu itti yaadame bareedduudhaan jedha asirratti. Silkii moolaa hodiirra naa goota. Hello. Waa'ee sifu. Harmee koo akkam? Jira sifu akkam? Nagaa keeti? Jira. Maal taate? Gaaffii wayiin si gaafadha jedhee. Maaloodha na gaafadhu. Nan ulfaa'ee ture harmee koo. Maal? Nan ulfaa'ee. Maal mucaa koo maana salphista safara keessatti ollaatti maana salphista maalan si godhe maalan si godhe? Maaloo harmee koo tasaa. Tasaa? Wanti tasa jedhamu jira yeroo kana amma. Na salphiste ilmoo koo na salphiste. Ziluma maal akka jettu yaaddani amma yoo dhuguma ta'e iskiriiptii yoo taane wanti kun iskiriiptii ta'uu danda'a iskiriiptii ta'uu danda'a yoo iskiriiptii hin taane immoo tokkoffaa ummata kana maal barsiisaa jiru bakka akka waa ulfaa'an uuma salphaa wayii bakka uuma salphaa wayii ta'e akka sanatti saayikooloojii ummata kana waan hin taane barsiisaa jirtani jechaadha. Tokkommoo akkuma inni sila jedhe piraankii dheedhanii armee ofii naasisuun hin ta'u jechaadha. Ni galee. Aadaa Oromoo keessattis waan hin jirredha. Adumaleedha wanta akkanaa piraankiin keessan osoo isinitti hafe. Atoo of qusattanii wanta akkanaatti yaaduu hojjechuun duratti yaaduudha viidiyoo tokko. Amma hojjechuun dura baay'isanitti yaaduun bareedduudha jechaadha. Ani homaan taane maalan ta'a Oromoo maal ta'anii koo qomcee miti maalan ta'a isinitti haa tolu isinin jaaladha sumaan faanan jira yoomiyyuu isinin wannuun jedhu lubbuu koo isinin kenna Oromoo koo isinin jaaladha naaf jiraadha ani dhiira nama tokko iyyuu hin dhaga'u garaaf isin duu isin jaaladha homaan taane ishee. Lijaalee dhiisameera garuu yaa'u innis qilqilleedhumayyee sooshaal miidiyaa irratti afaan hin taaneen yaa'u sababii afaaniitiin sababii waan hin taane hojjechuutiin innis qabame jechaadha. Keessattuu yoo sooshaal miidiyaa irratti hojjettan ta'e waan xiqqoo si eeggachuu qabdu namni waan xiqqoo si namarra barbaada jechaadha. Gati sanaaf baga nagaanii kamtee. Waa'een amantaa fa'i yeroo kana baay'ee waan jabaadha. Cimaadha. Amantaadhaan deemuun. Amantaatti hin bu'amu abbaan barbaade dhakaatti amanuu danda'a isinii galee. Sirriidha. Namni hamma nama ta'een kabajamuu qaba jechaadha. Garuu maaliif obboleessi keenya baga nagaan nu deebitee jennaa. Jaartii takkaa fi gooliin takka amansiiftu yaani. Waa dhageettee dhugamaa mara. Jaartii tokkoof gooliin tokko amansiifte jedhani. Amansiiftu dhugaadha. Nu ganaa tokkoyyuu goolii tokkoyyuu hin galchine ammallee. Ashette itti fufaa. Mara. Jaartii takkaa fi gooliin takkan amansiiftuu jedhan. Goolii takka yoo awwala si galchan dhumarra yookaan dukkulii ta'uu mala. Jaartiin takka illee amansiiftu akkasuma. Hin bareeda garaa garana deemuun gamaa gamana deemuun kun achillee seentii asillee yoo seentii ma bareeda bara. Jarumatu wal fixa ammootiin walitti aartii riskii rabbi ammootiin rabbitti horata. Jechaafi malee jarumatti wali aadaa malee achi seentee garanallee seentee haadha Abdurazaaq assalaamu alaikum haadha Zaakir assalaamu alaikum nagaa qabdanii yoo haadha Zaakir biraa waa dhabdan ammoo haadha Abdurazaaq biraa waa dhabdan. Akkasuma gamaa gamana kana laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah. La ilaha illallah la ilaha illallah. Jiru dunia tana takkitti matana iyyuu namni oolama lammeeffate namni wanni jedha lafeedhanti tama akiraa rabbi nun dhabsiisini akkam ofiisin nagaa qabdanii fareed naju. Akkuma argitan egaa maaliifuu isin mi'eeffattan isin tokko mi'eeffattanii isin nama tokko mi'eeffateetiyyee akkas jedha isinii galee nama tokko mi'eeffateeti isa kan isa lammaffaa isa sadaffaa isa afuraffaa dubbata. Nu ammallee tokko hin barreemne maal jedhama beektaa tokkoffaa fuudhuu fi lammaffaa fuudhuun hin cima jedhan erga sanaa sadii afur jechuun bicuudha. Yeroo jalqabaa fuudhuun baay'ee cima. Isii jalqabaatti immoo tokko itti dabaluun baay'ee cima. Dubrummaa namaa deebisu san namni hin beekne illee keessaan nu dubbisa mana hakimaa tokko jira ogeettiin ana timaamtii miiniin laala akka deebitee si waan biraallee waan ilaaluu hin qabu namni dubrummaa deeffachuu feetan keessaan nu dubbisa mana hakimaa isin geessina. Akkuma argitan namni dhugaa se'ee awwanaa qoqophaa'ee dawwaluudha. Feekiin hojjetamu jalqabeera.
durbummaan feekiin hojjetuma jalqabeera. Akkamitti bartee ati nageenya nama irraalee? Yaa'u sooshaal miidiyaa kana irratti gadhiifamaa jira. Nuun shawwadinaa. Maallaqni isaa baay'ee guddaadha. Nammaan booda akka wanni hin sodaadhu boodarra durbuma feekii dhalatte akka. Kudhan hin dhudhumni ishiin mana geessu maal? Kam gaafa kan muuzii ta'u akkasii godha? Hin beeku ani? Simiti kan mobaayilii qo'ate leengadhu. Eessa? Pus! Kan agak ijoollee magaalaa keeti. Itti taphatee. Ijoollee magaalaa keeti itti taphatee. Kanuma ijoollee magaalaa. Maal taate? Gurgurtee tura? Maali gurguraa kana fidee dhufuun kooyyuu haa tokko. Maal taate ture? Yeroo dhufe gaafa dhufe gurbaa ishee mobaayilii qo'atte. Nan arge. Ishee garte? Natti ni gurgurteeree waan godhu beekamni? Eessatti si argaatu boo? Nan arge. Nan qabe muuzii lafa kaa'ee kap godhee morma ishee qabe. Ennaan hiriyaan isheen tokko muuzii kan fudhattee achi ol fiiti. Isa dhiiseen duukaa qaama fiigu isheen tokko fudhattee gadi fiiti. Isa duukaa qaama gadi fiigu. Isheen tokko moo fudhattee achi ol fiiti. Ennaan duukaa qaama fiigee. Adeemu. Hunda fudhattee deemaa jirti fudhattee naan kunnaf. Asi laaladhee jilaaladhee deemu fudhattee fiigee dhufu jala. Ati cimaadha mucaan. Isi kana yoo bakka fudhattee fiidde isi kanas dhabdee oolte. Bareeddudha ariifu. Mataan koo shaashiidha lukti koo kaalsiidha namni koo daandii irraa dhiifa manaa godhaa kanarra jaartiidha. Galatoomaa na dhageessanii dhiifa manaa godhaa naa dhageessanii. Haadha akkas argitanii. Mucattiisi alagoonni diina jechuun walliftu tokko. Mucaan sun afaan Amaaraa takkaan dhageenya. Walloo sana keessa bohaarsituun kee afaan Amaaraan beektu ollaatii namni du'e. Ollaadhaan namni du'e maaligaa du'a tafaaree eebba tafaaree aadaadhaan immoo akka Oromootti yaaddofnaa maal jedhee naqee eebbisaa itti obboleessa isii tokkotu mana keessa jira. Aliyyii moo maal jedhanii gurmeessaa caalaa mucaa tokko ture. Ijoolli kun tokko Aminaa jedhamti, isiin immoo bohaarsituu jedhamti. Balbala mana kireeffataniitii achi jiraatu. Manni jari keessa kireeffatanii warri Eertiraamonotaa yookaan Tigireedha. Afaan Amaaraa malee afaan biraan beekan. Bohaarsituun maal jettee mucaa durbaa geessu jalaa duute jara jalaa. Maal jettee haa eebbis ture. Afaan Amaaraa. Mucaan mana kanaa duute Amaara maal jedhanii eebbisanii jetteen. Innaan egzaar yaatsinaachoo jette. Jennaan Aminaa meegaa egzaar yaatsinaachoo tana. Qaceelloon naa qabadhuu jetteen. Egzaar yaatsinaachoo jechaa yeroo jarri dhaqanii bakka duunkanaa gaanu egzaar yaatsinaachoo jalaa bade. Garagaltee Amina wanni tireefuu sun maali jettee gaafatte wanni gurbaan nu hime sun oggii Amaaraa eebbisan akkana jedhan nuun je'e mee wanni sun maali jennaan anis irraanfadhe haa. Hayyee as geenyee deebii namu maaliif deebisan nuun jedha Amaarri. Maal wayyaa innaan walagaluu jedhan. Walagaluu jedhaniiti ol galanii ta'anii bohaarsituun hin dhageessi jirti amma Noorwee jirti. Maal wayyaa jedhan. Innaanii gaa waan Amaarri jedhu dhaggeeffanneeti. Waan Amaarri jedhu jennaan. Amaarri ol galee waa wayii asaasee jedha. Hinuma eegdi bohaarsituun. Afaan Amaaraa isa sana itti yaadachuuf. Hinuma eegdi kunis eebbiseetuma ba'a. Kunis eebbiseetuma ba'a. Yaa Rabbi gooftaa koo eegde dadhabdeeti. Kadhataan tokko dhufee kadhataanii cidhaa fi taaziyaa addan beeku. Boo'ichaa fi cidhaa addan beeku ol galee እግዚአብሔርስታችሁ እንኳን አደረሳችሁ ana kana jedhee hedduun sun ayyaana ta'e sin beeku. Bohaarsituun kee kana duraanuu nan beekaminaan እንኳን ደረሳችሁ jettee mana du'aatti. Mana du'aatti. Innaan jarri wal qiqqimmiidanii barna bira dhuftee barachumaan raayyaa Amaarinatti ka'e innaan dhufee naan jetti maali egzaare እንኳን አደረሳችሁ ማይኒ jettee na gaafatti. Baga rabbittiin isiniin ga'e jennaan Allah maal du'a dhaqeetan du'a ga'ii namaa dhaqeetan እንኳን አደረሳችሁ jedhee dhufee maannaa wayyeessatti hin deebi'aa jette. Sigaleeraa dubbin Finfinnee warra garii akkanatti simachuu diddeen siin jedha. Akkuma argitan dubbii baay'ee cimaadha gaa.
mana taaziyaara qanii cimaadha. Mana taaziyaara qanii sayyuu yeroo jalqabaatiif yeroo mana taaziyaarattu waggaa waggaadhaan isin dhaga'u weedee namni boo'u jira galee yaa'u kennameefi akaayidhumti kennameefi nyaatanii gaa ka'anii maal jedheen ba'a waggaa waggaadhaan isin dhaga'u. Maaliif namni akkanaa jira afaan qofti harkaa badeennaan miti. Isuma afaan harkaan banneyyee Uma jedhu tarkaa bane. Numti beeku sirriidha. Baay'ee nama sodaachisa. Waggaa waggaan isin dhaga'u. Keessattuu warri mana cidhaa baran mana bochaa. Maaliif egaa viidiyoon irraaf qabannee dhufne kana fakkaataa ittiin bohaartanii ittiin kofaltanii itti gammaddanii itti yaada miti. Sirriidha. Amma viidiyoo kabiraatii walitti deebinitti Oroo Show. Bye.